Beechu qulqullaa'ee manni addisiidha namni illee ittiin galle keessi isaallee hunda akkana jira. Siraamikiin isaallee hunda akkanatti hojjetame mana reef haaraa ijaaramee geeffamaa jiru jechuudha. Hunda barri isaa hunda isaa jechuudha waan bareechamee ijaaramee hundi qulqulluudha akkana fakkaate jechuudha. Geexii isaa hunda akkana ijaarameera. Kun amma saaluna jechuudha saaluna guddaadha. Barri isaallee hunda ajaa'iba. Keessi isaa hunda lala. Ampuuliin isaa biluutooziidha jechuudha. Kanaafuu akkana laaltanii qulqullinni isaa kwaalitii hunda eeggate jechuudha. Akka inni itti ijaarame akkana asiin kun manyitaadha bakka mana ciisinsaa jechuudha. Isa kanallee ampuulii isaa hunda isaa ajaa'iba ijaaramee hundi isaa guutuun adda. As keessillee hunda shaawar shinti beekee jechuudha. Kana manni wannaan isaa gaxxamamaadha jechuudha. Bishaan ka'uu isu ka qabbaneessu gandaawwan hundi gana itti galaa jechuudha kun. Kunniin kun gariin galee jira. Haguugicha toofaa isa kana hunda akkana ijaaramee jechuudha. Asiin ammoo barriin tun taala gadi baastu kottu badee kulfi fideliin asiin ala gadi baastu jechuudha. Kanaafuu manni akkana jira. Kun hundi gana kunniin mana ajaa'ibaati. Kilaasonni isaallee akkana jira jechuudha alli isaa. Yoo kun akkana ilaaleeti. Kunniin hundi isaa ajaa'iba ijaaramee jechuudha. Kilaasota kunniin kilaasota kun jechuudha akkanatti. Kun ammoo bakka kun asitti wannaan isaa gaxxameera bakka harkatti dhiqatan.